sagantaa olmaa koo season 2dhaan deebinee wal agarreerra. Sirba narraa peessaa yoo barbaadan jechuudha gajjiree ol ka'e jechuudha. Nyaanni ganamaan nyaatamu jedhani naangalu saatii hojii maaloo argata. Waan tokko yoo waggaa tokko isa warqee shan galmeessisiise mana amala sirreessaatiif. Abbaa jaamboo kiyya chokoleessa kiyya. Argita inagartuu kootu laali. Akkamitti sitti mul'ata malee inagartuu qe'ee koo jabbiloota waggaa isheen murnaaqtu inagartuu qe'een kan waan inni fakkaatu. Filaasa akkamitti agarta? Waltajjiirraa bahee uummata fuuldura yemmuu dhufu hojii sana yemmuu jalqabu nan fayyada. Waltajjii umarratti bahee maakii qabadhee sirbuu koo malee maallaqa yaadadhu. Abbaa koodhaani aan mucaa kanaaf iskoolaarii kennee garuu abbaa koo inni didee mucaan kun immoo as galuu qaba. Mucaan kun nama muuziqaa mucaan kun duriyyee ta'a. Muuziqaa baratee nan duriyyee na jalaa sana sodaadhe. Manaa fincaanii eeguu seenu balballi na cufame. Birtukaanii miti haddaadha. Na yaadadha guyyaa tokkotti hojjechuu deemnu interview na godhinaan jee nama wayiitiin beeku uffata poolisii uffateera jechuun uffata nageenya uffateera. Ayi lakkii namoota interview gochuu dubartootaa fi namoota akkasitti naan kottu naan jedhee naqabee deemee mana hidhaa nagalchee sa'aatii afurii fidhamee beera. Iyyaala zallasii baheeti yoo bunna koo